teenya jalqabaatiin Itoophiyaatti ammas waraanni guddaan banamuufi jedhame. Aanga'oonni federaalaa TPLF mootummaa federaalaa irratti waraana guddaa banuudhaaf murteessuu yoo ibsan, wayyaaneen immoo ibsa eda baafteen Tigraay irratti biltsiginnaa lola guddaa banuudhaaf akka jirtu ibsiteetti. Wal himannaa waraana biraa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa ajjeechaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatame wal qabatee himannaan Dr. Tewoodiroos Adaanom dhiyeessan soba ta'uu ibsan. Ajjeechaa sanaan wal qabatee qorannoo gaggeessuu fi akkasumas ammoo dhaabbata fayyaa addunyaatiif kennuudhaaf qophiidha jedhan. Pirezidaanti Raamaafoosaan aarii Raamaafosaa dhimma lammiilee Itoophiyaa irratti bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun baqattoota miiliyoonatti dhiyaatan tan qabdu Keeniyaan kaampii baqattootaa cufuufi jedhame. Kun lammiilee Itoophiyaa dabalatee waraanaa fi sodaalee garagaraatiif baqatanii Keeniyaa warra jiruuf carraa biraa banuudhaaf akka jirutti ibsameera. Gabaasa guutuu dhimma kaampii baqattootaa Keeniyaa irratti isin biraan geenya. Oduu teenya xumuraatiin immoo Ameerikaan doolaara miiliyoona 300 Iraaniif kennuudhaaf jedhamu Tiraamp waakkatan. Oduudhuma wal qabateen immoo Pirezidaanti Doonaald Tiraamp qabxiilee waliigaltee waraana dhaabuu Ameerikaaf Iraan ni ibsuu jedhame eegama. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Itoophiyaatti ammas waraanni guddaan banamuufi jedhame. Aanga'oonni federaalaa TPLF mootummaa federaalaa irratti waraana guddaa banuudhaaf murteessuu yoo ibsan, wayyaaneen immoo ibsa eda baafteen Tigraay irratti biltsiginnaan lola biraa banuudhaaf akka jirtu ibsite. Haaluma kanaan TPLF paartiin biyya bulchaa jirtu biltsiginnaan uummata Tigraay irratti waraana biraa guddaa banuudhaaf gowwoomsaa siyaasaa gaggeessaa jirti jechuun himatte. Waraana banuudhaaf jiran kana akka hin beekamneef sababa garagaraa dhiyeessuudhaan biltsiginnaan ukkaamsuuf yaalaa jirti jetti wayyaaneen. TPLF ibsa kaleessa galgala baafteen paartiin biyya bulchaa jirtu biltsiginnaan humnaan garaagarummaa hiikuutti akka amantu ibsuun ammallee ajjeechaa jumlaa marsaa lammataa kanaan dura uummata Tigraay irratti raawwachuudhaaf dubbii waraanaa hammeessaa akka jirtutti himannaa dhiyeessiteetti. Dhiyoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay humnaan aangoo irraa fonqolchuudhaan aangoo Tigraay humnaan kan dhuunfattee fi boordii filannoo biyyaalessaatiin seerummaan ishee kan haqame TPLF ibsa kaleessa baafte sanaan paartiin biyya bulchaa jirtu tan Abiy Ahmediin hoogganamtu waraanaaf dhiittaa mirga namoomaatiif qophaa'aa jirti jechuun himannaa dhiyeessiteetti. TPLF himannaa kana paartii badhaadhinaa irratti dhiyeessitus guyyoota muraasa dura ammoo gorsaan muumicha ministeeraa dhimma baha Afrikaatiif itti aanaa dura ta'aa TPLF duraanii kan turan Geetaachoo Raddaatiif daayirektarri olaanaan tajaajila odeeffannoof nageenya biyyaalessaa kan ta'an Reedwaan Huseen ibsa waloo Aljaziiraa irratti tibbanuma qoodaniin TPLF qeeqanii turan. Kanaanis waraana kana banuudhaaf kan jiru garee sanaa jechuun ibsanii turan jarri lamaan. Kana malees murni wayyaanee waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti diigeeraa kan jedhan Geetaachoof Reedwaan Huseen waraanni biraa akka dhalatuuf Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el shoora olaanaa taphachaa akka jirutti ibsanii turan. Waliigaltee kana ifatti diiguun mootummaa federaalaa waliin waldhibdee waraanaa kallattiidhaan gaggeessuuf qophaa'uu erga eegalanii bubbulaniiru jechuun Aljaziiraa gubbaatti katabanii turan. Kana malees gamtaan Tsimdoo jedhamu Asmaraa Maqaleef Sudaan keessatti walga'ii irra deddeebiin gaggeessaa turuu kan yaadachiisan Geetaachoof Reedwaan Huseen wayyaanee mootummaa federaalaa irratti haleellaa guddaa banuudhaaf qophaa'aa akka jirtu kun agarsiiftuu jalqabaatii jechuun katabanii turan. Haa ta'u malee ibsa TPLF dhiyeenya jechuun eda baaseen mootummaan federaalaa haleellaa dirooniitiif naannolee Tigraay adda addaatti raawwachaa jira jechuun himachuun kun agarsiiftuu waraanni dhalachuu ta'uu TPLF ibsiteetti. Sababa goolamaaf uggura uummata Tigraay irratti kaa'ameetiin yeroo ammaa kana hanqinni meeshaalee yaalaatiif meeshaalee bu'uuraa akka jirus dhaabbanni TPLF ibseera. Gama biraatiin buqqaatonni kaampii adda addaa keessa jiran gara ganda isaaniitti deebi'uu mannaa gargaarsi ji'oota 3 dabraniif guutummaatti adda citee uummanni balaaf saaxilameeraa jirti TPLF. Mootummaan federaalaa gama isaatiin irra deddeebiin himannaa dhiyeessaa tureen wayyaaneen nyaata gargaarsa namoomaatiif garasitti ergame kaayyoo waraanaatiif itti fayyadamaa jirti jechuun himannaa dhiyeessuun ni yaadatama. Ministeerri
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad amma dura ifatti paarlaamaa gubbaatti yaada dhiyeessaniin TPLF nyaataawwan gargaarsaaf ergaman fudhachaa jirti jechuun himatanii turan. Sana qofa utuu hin taane baajata naannoodhaaf nuti ramannus TPLF waraanaaf oolchaa jirti jechuun himachuun kan yaadatamudha. TPLF eda ibsa baafteen ammoo haga ammaatti sababni waraana ifatti eegaluu dhabneef obsa guddaa gama keenyaan qabaachaa turreenii jetteetti. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa ajjeechaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatame walqabatee himannaan Dr. Tewoodiroos Adaanoom dhiyeessan soba ta'uu ibsan. Ajjeechaa sanaan walqabatee qorannoo gaggeessanii WHO'dhaaf dhiyeessuudhaaf waadaa seenaniiru. Raamaafoosaan zinofoobiyaa biyyattii raasaa jiru to'achuu kan dadhaban Pirezidaant Siriil Raamaafoosaan himannaa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa dhiyeesseef deebii laateera. Hoogganaa olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom Gabrayyesuus lammiilee Itoophiyaatiif Moozaambiik Afrikaa Kibbaa keessatti ajjeefaman irratti yaada kennaniin mootummaan Afrikaa Kibbaa akka hin gammanne ibseera. Dr. Tewoodiroos Adaanoom dilbata darbe Afrikaa Kibbaa keessatti haleellaan jibbiinsaa lammiilee alaa yookaan zinofoobiyaan bifa haaraan marsaa biraa Afrikaa Kibbaa keessatti dabalaa jiraachuu eeruun gochi kun gocha qabsoo biyyattiin bilisummaadhaaf taasifte ganuudha jechuun dhimmicha qeeqanii turan. Yeroo adiin Afrikaa Kibbaa qore Itoophiyaanonni Maandeellaa gargaaruu cimsanii kan kaasan Tewoodiroos Adaanoom faallaa kanaa lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessatti ajjeefamaa jiru jechuun dhimmichi akka gaddisiisaa ta'e ibsan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa kun haleellaan jibbiinsaa Afrikaanota irratti bifa haaraan raawwataa jiru lubbuu namaa bifa haaraan balleessaa jiraachuu himuun kanaaf ammoo lammiilee Itoophiyaatiif Moozaambiik dhiyoo achitti ajjeefaman kaasaniiru. Ibsa hoogganaa WHO kanaan booda Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa yaadni hooggantichaa sirrii akka hin taane eeruun haleellaa jibbiinsaa haaraa biyyattii keessatti uumame jedhamuuf odeeffannoo sirriitiif amanamaa dhaabbata fayyaa addunyaatiif dhiyeessuuf waadaa galaniiru. Ibsa gama maarsariitii isaatiin maxxanseen Siriil Raamaafoosaan balaa kanaan lubbuu namoota dabreetiin gaddi guddaan itti dhaga'amu kan ibse yoo ta'u lubbuu nama tokko dhabuun iyyuu baay'ee akka ulfaatus ibsaniiru. Maatiiwwanii fi hawaasa balaa kanaan miidhamaniif jajjabinan hawaas jedhan. Siriil Raamaafoosaan eda ibsa baasaniin ajjeechaalee kanaan himannaa dhiyaate irratti ragaalee jiru ifa gochuudhaaf waajjirri hariiroo idil addunyaatiif walta'iinsaa yookaan ammoo dirkoon dhaabbata fayyaa addunyaa WHO waliin kan hojjetu ta'uu ibsanii Pirezidaant Siriil Raamaafoosaan kunis odeeffannoo sirrii isaaniif ni dhiyeessina jechuun waadaa galan. Gama biraatiin ibsi hoogganaan WHO waa'ee du'a lammiilee Itoophiyaa kenne kan nama gaddisiisu sirrii miti kan jedhan Pirezidaant Siriil Raamaafoosaan gochi du'a lammiilee Itoophiyaa kanaaf sababa ta'e yakka gurmaa'e yookaan organized crime jalatti kan lakkaa'amuu fi duraaniyyuu ummataaf waan ifoomedha jechuun gama kaaniin immoo qaamolee seera kabachiisaniin dhimmi kun ammallee gadi fageenyaan akka qoratamaa jiru ibsan. Waa'ee lammiilee Moozaambiik ilaalchises tajaajilli poolisii Afrikaa Kibbaa yookaan SAPS dhimmi kunis yeroo ammaatti qoratamaa akka jiru ibsaniiru. Siriil Raamaafoosaan Pirezidaant Siriil Raamaafosaaf koreen ministeerota jiddugalee isaa kan godaantoota ejjennoo isaanii ifa godhaniin qondaaltota seera kabachiisan kanneen hayyama qaban qofaatu seera hojiirra oolchuuf aangoo qabaa jechuun WHO hubachiisaniiru. Kanaan ala lammiileen biyyattii seera harka isaaniitti akka fudhatan hin hayyamnu kan jedhan Pirezidaant Siriil Raamaafoosaan ibsee dalaataniin hoogganaan WHO kana hubatanii odeeffannoo sirrii akka fudhataniif kanaan ala odeeffannoo sobaa Afrikaa Kibbaa irratti akka hin dhiyeessine hubachiisaniiru. Siriil Raamaafoosaan kana kan jedhan akkuma kaleessa gabaafnee turre mootummaan Afrikaa Kibbaa haleellaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamu hatattamaan akka dhaabu hoogganaan WHO lammii Itoophiyaa ta'e Dr. Tewoodiroos gaafachuu isaanii hordofeeti. Oduu biraatiin baqattoota miiliyoonatti dhiyaatu tan qabdu Keeniyaan kaampii baqattootaa cufuufi jedhame. Keeniyaan baqattoota miiliyoona tokko ga'an keessattuu Suudaan Kibbaatiif Soomaaliyaa akkasumas Itoophiyaa irraa dhufan keessummeessiti. Isaan keessaa baay'een isaanii waggoottaniif qubannaa baqattootaa yookaan kaampii keessa kan jiraatanidha. Biyyi dimokiraasiidhaan badhaate Keeniyaan yeroo ammaa kana imaammata baqattootaa irratti jijjiirama guddaa gochuudhaaf yaalaa jirti jedha gabaasni Naayiroobii irraa ba'e. Mootummaan Keeniyaa fi
fi dhaabbanni baqattoota idil-addunyaa UNHCR karoora shirikaa jedhamu qopheessanii bitooteessa 2025 keessa hojiirra oolchuu akka jalqaban kan ibsame yoo ta'u, imaammanni kun baqattoota qubannaa yeroo dheeraa keessaa baasuu fi yookaan ammoo warra yeroo dheeraaf kaampii keessa turan achi keessaa baasuu fi hawaasa keessatti dabaluudhaaf kan kaayyeeffate akka ta'eerame. Edwin Mutinyukaatii fi Firaansiska Zaankir qorannoo isaanii kan dhimma bulchiinsa baqattootaatii fi godaansaa Keeniyaa irratti hundaa'uun carraawwaniif qormaatilee karoorichi baqattootaaf hawaasa isaan simateef fiduu danda'u irratti bal'inaan katabaniiru. Mee jalqaba irratti karoorri shirikaa jedhamu kan Keeniyaan qopheessite maali waan jedhu laalla. Karoorri shirikaa bulchiinsa baqattootaa sirna qubannaa irratti hundaa'ee fi irra caalaan isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hoogganamu irraa gara moodeela mootummaa Keeniyaatiin hoogganamuutii fi dinagdee naannoo keessatti hammachuu irratti xiyyeeffatutti jijjiiruuf kaayyeeffatama. Kunis baqataan tokko kaampiidhaa ba'ee UNHCR jala guutummaatti yoo ta'u baates achii bahee Keeniyaanota faana walitti dabalamee jiraachuun dinagdee Keeniyaa keessatti qooda qabaachuu jalqabaa akka jechuuti. Karoorri kun bu'aa labsii baqattoota Keeniyaa kan bara 2021 yoo ta'u, kunis baqattoota gadi fageenyaan ofitti dabaluu fi eeguuf kan kaayyeeffatedha. Karoorichi waan lama irratti akka hundaa'e immoo gabaasni Naayiroobii bahe kun ni mirkaneessa. Karoorri shirikaa qubannaa baqattootaa gara bulchiinsa magaalota kaawuntiidhaan hoogganamuttis ni jijjiirama. Bakka baqattoonni qubatanii jiranitti karooraawwan sirna bishaanii, tajaajila fayyaatiif barnoota irratti investimentiin ni taasifama. Misoomni kun baqattootaaf hawaasa simataniif akka tajaajiluuttis kan tolfamedha. Karoorichi caasaa baqattootaa kan UN waliin ni deema kan jedhu gabaasni jarri lamaan waliin dhiyeessan kunis mootummoonni gargaarsa ariifachiisaa kennaa ooluutiin cinaatti baqattoonni akka hojjetanii tajaajila uummataa akka fayyadamanii fi dinagdee naannoo keessatti gumaacha akka taasisan jajjabeessaa jedhameera. Walumaa galatti baqataan tokko kan kaampii keessa ture achii ba'ee hawaasa Keeniyaatti dabalamuudhaan akka lammii Keeniyaatti akka jiraatu karoorri ammaa kun ni gargaara jedhame. Utubaawwan karoorichaa 6 ta'uun kan ibsame yoo ta'u, jaan keessaa misooma dinagdee itti fufiinsa qabuu fi tarkaanfii qilleensaa kan dabalatu akka ta'e eerame. Maaliif Keeniyaan karoora akkanaa barbaadde gaaffiin jedhu ijoo ture. Keeniyaan godaantoota dirqamanii fi kan dinagdee naannichaa keessa jiran itti ijaaraman taateetti. Kunis gariidhaan tasgabbii siyaasaatiif dinagdee biyyattii qabduun kan ka'e akka ta'e ibsama. Indeeksiin misooma namaa olaanaa ta'uu dinagdee dabalataa socho'aa fi hawaasni simataan yookaan ammoo uummanni Keeniyaa simannaa gaarii baqattootaaf taasisuun haala mijataa baqattootaaf akka uumetti ibsamam. Keeniyaan bara 2025 keessa baqattoota 954,851 akka keessummeessite kan ibsame yoo ta'u, kunis Afrikaa keessaa sadarkaa 5ffaa akkasumas ammoo addunyaa keessaa 13ffaa akka taatu isii taasisam. Qubannaan baqattootaa yookaan kaampiin Kaakumaa fi Dadab kan naannoo kaaba Keeniyaa jiran keessatti walumaagala baqattoota 800 ol keessa jiraatu. Isaanis addunyaa keessa kaampii guddaa uummanni keessa jiraatudha. Baay'een baqattoota kaampii kana keessa jiranii irra caalaan isaanii jechuun Suudaaniif Soomaaliyaa irraa akka dhufaniif haga waggaa 30 kanneen achi keessa jiraatan akka jiru eerama. Kana malees qorannoowwan dhaabbilee akka Mixed Migration Center fi IOM Keeniyaa dhiyeessan akka tilmaamanitti baqattoonni 100,000 haga 200,000 ta'an irra caalaan isaanii kan hin galmoofne magaalaa akka Naayiroobiitiif Mombaasaa keessa jiraatu. Haa ta'u malee Keeniyaan labsii baqattootaa bara 2021 fi hojiirra oolmaa karoora shirikaa bara 2025 jidduutti qormaatiilee gurguddoo akka dabarsiteetti eeramam. Hanqinni dinagdee jabaa mormii hamaan akka ka'u taasiseera. Akkasumas ammoo tajaajilli uummataa irratti dhiibbaan uumameera. Kana malees irrinni gargaarsa namummaa addunyaa baqattoota waliin Keeniyaa qoruu irratti argama jedhame. Kanaaf ammoo Keeniyaan karoora akkanaa qopheessitee jedhu xiinxaltoonni. Karoorri kun lammiilee biyya sadaffaa deemuudhaaf yeroo dheeraaf eeganitti dukkana ta'uu akka danda'u kan tilmaamame yoo ta'u, gama biraatiin namoota hojjetanii biyya sana keessa jiraachuu barbaadaniif gaarii ta'uu akka danda'us ibsame. Oduu biraatiin Ameerikaan doolaara miliyoona 300 Iraaniif kennuudhaaf jedhamu Tiraampii waakkatan.
Haaluma kanaan Ameerikaaf Iraan erga waliigaltee irra ga'anii booda Ameerikaa fi michoonni ishee maallaqa guddaa Iraan deebisanii ijaaruudhaaf oolu ni kennu jedhamu pirezidaanti Tiraamp waakkateera. Pirezidaanti Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka ibsanitti Iraan meeshaa waraanaa niwukilaraa gonkumaa akka hin qabaanne waliigaltee irra ga'amu eeruun, haa ta'u malee gabaasaaleen Ameerikaan Iraaniif doolaara miliyoona 300 kennuudhaaf waliigalteetti jedhamu sobaa jechuun waakkatan. Ameerikaan Iraaniif doolaara miliyoona 300 kaffaluudhaaf jedhamee kan dubbatame oduu sobaa dimokiraatota warra doofaadhaan himamaa jirudha jechuun fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii kana gubbaatti kataban. Si tokko tokko sanadii Ameerikaa fi Iraan waraana dhaabuudhaaf irratti waliigalaniiru jedhamuu fi Tiraamp mallatteessan inni ijoon ifa hin taane. Haa ta'u malee qabiyyee waliigaltee gama Iraaniif Ameerikaan ba'aa jiran irratti garaagarummaan mul'achaa jira. Biyyoonni lachuu fageenya irra taa'uun karaa elektiroonikaatiin kan isaan geerratti kan mallatteessan sanadii wal hubannoo guutummaa guututti kan fudhatan yoo ta'u, waliigalteen inni dhuma jimmata Siwiizerlaanditti karaa bakka bu'oota isaaniitiin ni mallatta'a jedhamee eegama. Oduudhumaan wal qabateen pirezidaanti Doonaald Tiraamp qabxiilee waliigaltee waraana dhaabuu Ameerikaaf Iraan irra ga'an keessatti hammataman jimmata dura ifoomsuu akka danda'u pirezidaantiitti aanaan biyyattii hubachiisan. Waliigalteen wal hubannoo kun akkuma jenne jimmata Siwiizerlaanditti akka mallattaa'u kan eegamu yoo ta'u, Tiraamp garuu waliigalteen mallattaa'eera jedhe. Pirezidaanti J.D. Vance yookaan itti aanaan Tiraamp waliigalteen wal hubannoo Ameerikaaf Iraan fuula tokkoo fi walakkaa ta'uu fi waa waliigalaa kan qabate ta'uu ibsan. Aangoonni olaanoon Ameerikaas qabxiilee waliigaltee kanarratti yaada kennaa jiru. Fakkeenyaaf jimmatuma wayita waliigalteen Jeenevaatti mallattaa'u ulaan Hormuz akka banamu yaada kennaa jiru. Haa ta'u malee duraan wayita biyyoonni lameen waliigaltee irra ga'uun ibsamu uggurri ulaa kanaan wal qabatee jiru kamuu guyyaa 30 keessatti akka ka'uutu eerame. Yaadonni kunneen wayita Tiraamp kora G7 Faransaayitti hirmaatu dhagahaman.